Akkam jirtu hordoftoota YouTube chaanaalii koo martii galata rabbii an nagaa koodhaa. Har'a immoo viidiyoo adda ta'e tokko isinii qabadhee dhufeen jira. Innis Microsoft Excel appilikeeshinii fayyadamuun akkamitti peeroolii yookaan mindaa akkamitti akka qopheessinu kan waliin ilaallu ni ta'a. Namoonni viidiyoo kanas sabiskiraayib hin goone sabiskiraayib, laayik, sheerii fi yoo gaaffii qabaattan koomentii seekshinii irratti naaf barreessaa. Na waliin tura. Akkuma yeroo darbee sana Microsoft Excel banuuf maal goona? Start batanii irratti kilik goona jechuudha. Booddee Microsoft Office foldarii kan erga bannee booda as irratti isa keessaa Microsoft Office Excel 2007 kompiitara koo irra fe'amee kan jiru 2010s 13s 16s 19s yoo ta'e rakkina hin qabu waan ta'eef yoo bantan interfeesiin isin argattanu tokkuma jechuudha. Kanaaf amma asirratti kan isinitti argisiisu 2007tiin jechuudha. Erga akkasitti bannee booda worksheetii akkanaa duwwaa argattu jechuudha. Isa kanarratti jechuudha diizaayiniin nuti goonu. Diizaayinii yeroo jedhu riikwaarmentii jiran sana kolamanii irratti erga barreeffannee booda immoo foormulaas immoo ni jira waan ta'eef foormulaa sana asirratti barreeffannaa jechuudha. Kanaaf yeroo keenya qusachuuf jecha maalan godhe kan duraan diizaayin godhee banee isinitti argisiisa jechuudha. Akkuma ani diizaayin godhe kana isinis diizaayin gootanii ilaaluu ni dandeessu. Soofti kooppii isaa attaachisiif kan godha waan ta'eef achirraayis bantanii ofii keessanii itti shaakaluu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf isa sana banaa jechuudha. Kanaaf diizaayin kanan godhe peerool siisteemii dhaabbata YTO Content Creatoridhaaf jechuudha. Inni kuni peerool siisteemiidhaaf inpuutii wantoota ta'an sana asirratti qolamanii irratti erga teechifamee booda maaltu hojjetama kan jedhu sana immoo isteeppiidhaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Akkuma amma ilaalaa jirtan dhaabbata YTO kana keessa maal jira? Hojjetaa 100 yoo kan qabaatu ta'e hojjetaa 100 saniif ID ni kennamaaf jechuudha. ID yeroo jennu immoo hojjetaan tokko hojjetaa biraa adda kan itti bahu ni jira waan ta'eef inni suni siistama yeroo hojjetamu dirqama nu barbaachisa waan ta'eef employee ID teechiseen jira. Akkasuma maqaan hojjetaa beezik saalariin hojjetaa itti qacaramu sanii akkuma gita hojii saniitiin immoo dhaabbanni baay'ee allowaansii kan jedhamu ni jira. Kaffaltii addaati jechuudha. Kanaaf isaan suni fakkeenya poozishin allowaansii poozishiniidha. Gita hojii isaa poozishin allowaansii kennaa manaaf kan kennamu jira. Ootii sa'aatiin ala hojii hojjetameef kan kaffalamu jira. Inni kun tootaal earningii jalatti ramadamu jechuudha. Inni kan biraa kan nu barbaachisu giroos saalariidha. Giroos saalarii yeroo jennu maal akka jennu jechuu barbaade immoo kan ilaalla. Taaksibili inkaamii, taaksii, peenshinii, waldaaleen adda addaa ni jiru. Dhaabbata dhuunfaa keessas dhaabbata mootummaa keessas waldaaleen kun maalidha? Mindaa hojjetaatirraa akkaataa itti citu waan qabuuf inni sun immoo waliigala mindaa isaatirraa kan citu suni aazar didaakshinii keessatti ramadamu jechuudha. Kana akka kontirooliin nu ta'utti diizaayin godhanna jechuudha. Didaakshinii gara tokkotti earningii yookaan kaffaltiin hojjetaaf kaffalamu gara tokkotti goona jechuudha. Erga goone booda taaksii isaa, peenshinii isaa akkaataa itti adda foonnu foormulaa isaa teechisna jechuudha. Kanaaf waldaa liiqii fi qusannoo, waldaa hojjettootaa, liiqiimti jiraachuu danda'a. Gargaarsaaf yeroo jennu fakkeenyaaf ijaarsa laga Abbayyiitiif kan kennamu gargaarsa biraatiif kan kennamu suni maalidha? Mindaa hojjetaa sanirraa cita waan ta'eef aazar didaakshinii keessatti ramadamu jechuudha. Kanaaf aazar didaakshiiniin amma kolamanii arfan kun isaa aazar didaakshinii keessatti jechuudha. Itti
itti dabaluun kolomanii dhumaa irratti immoo maal dizaayin goona? Tootaal didaakshinii. Arfan kun isaa waliigala meeqatu cita kan jedhu sana asirratti tootaal didaakshinii keessa jalatti kireet godhannaa jechuudha. Inni dhumarratti neet peeyidha. Kaffaltii qulqulluu hojjetaa harka hojjetaa galu sana neet peey. Dhumarratti signeecharii itti dabaluu dandeenya. Inni signeecharii yeroo jennu fakkeenya maalidhaa? Kaashiin kan kaffalamoo ta'e hojjetaan suni mallatteessitoo akka fudhatuuf jechuudha. Baay'inaan yeroo ammaa kana gara dijitaalaatti jijjiiramuun baankiidhaan yeroo baay'ee tiraansfariin kan ta'aa jiru. Isa sanaaf amma akka inpuutiitti wanta nu barbaachisan teechisnee jirra waan ta'eef ammaan foormulaa kan barbaadan kan jedhu sana immoo seennee ilaallaa jechuudha. Asirratti akkuma amma giroo saalariiyoon ida'ama mindaa walii galaa taaksii dura hojjetaaf kanfalamu jechuudha. Giroo saalariin isa sana amma yeroo jennu ida'ama mindaa walii galaa beezik saalarii ida'uu tootaal eerningiin suni maali? Giroo saalariidha jechuudha. Maal dura? Taakseebilii odoo hin ta'in dura jechuudha. Taakseebiliin kaaminii moo maalidhaa? Taaksii erga ta'ee booda kan jiru jechuudha. Yeroo allowaansiin haala ilaallu akka seera biyya keenyatitti immoo maal tura? Qarshii 800 ol taakseebiliidha. Taaksiin irraa ni murama jechuudha. Kanaaf isa sana itti dabalatee jechuudha taakseebiliin kaamin. Tootaal didaakshinii yeroo jennu immoo didaakshinii hunda sana walitti dabaltee waldaa liiqiif qusannoo, waldaa hojjettootaa, liiqii, gargaarsa. Neet peeyin akkuma foormulaadhaan yoo ilaallu taaksebul inkaamii hir'isuu taaksii hir'isuu peenshinii hir'isuu tootaal didaakshinii jedhama ta'a jechuudha. Asirratti peenshiniin itti daballee hir'isuu kana ta'a jechuudha. Kanaaf isaan kana egaa ibsa isaanii ilaaltanii booddee foormulaa isaanii akkamitti kan jedhu sana ilaalla jechuudha ammoo. Fakkeenyaa amma hojjetaa tolaa jennu beesik saalariin isaa 4,500 allowaansii poozishin allowaansii hin qabu haawus allowaansii garuu 1,000 qaba ootii 450 qaba jechuudha. Kanaaf giroo saalariin isaa meeqa? Akkuma dura isinitti hime giroo saalariin ida'ama mindaa waliigalaa taaksii dura hojjetaaf kanfalamu jechuudha. Kanaaf isa sana jechuun akkuma amma asirratti foormulaadhaan ilaalaa jirtan kana beesik saalarii ida'uu, poozishin allowaansii ida'uu, haawus allowaansii ida'uu, ootii maal ta'a jechuudha? Giroo saalarii hojjetaa taaksiin dura jechuudha. Kana kan hojjetaa tokkichaa erga hojjennee booda kun foormulaadha jechuudha. Foormulaa Excel irratti yeroo hojjennu immoo seelii aktiivii irratti kilik erga goone wal qixa beesik saalarii ida'uu, poozishin allowaansii ida'uu, haawus allowaansii ida'uu ootii ta'a. Sana booda kiiboordii keenyarra intar jennaan. Kanaan maal nuu fide 5,950 ta'e. Kan hojjetaa tokko erga hojjennee booda giroo saalariin hojjetaa hundaa akka hojjetuuf mallattoon ida'uu erga asitti nuu dhufee booda diraagitti goona jechuudha. Diraag gaafa goonu kan hojjetaa dhibbaatu giroo saalarii isaa haala kanaan nu teechisaa jechuudha. Taaksebul inkaamii kolomanii jalatti immoo maalidha taaksebul inkaamiin allowaansii warri jedhamanii fi ootiin warri jedhaman walumaa galatti taaksebiliidha. Fakkeenya allowaansiin 800 ol ta'e taanaan taaksiin irraa ni murama waan ta'eef foormulaa sana asitti barreessina jechuudha. Fakkeenyaaf kanuma tolaa kana duraan dursee kan hojjetaa tokko yoo hojjenne kan hojjetaa kaanii salphaadhaa diraagitti goona jechuudha foormulaa. Kanaaf akkuma amma ilaalaa jirtan kana taaksibila asitti maal jedhee taaksibila inkaamii tolasaa yeroo jennu
mallattoo wal qixxaa erga barreessinee booda beezik saalariin ida'uu yoo allowaansiin tolasaaf kaffalamu irra guddaa yookaan wal qixa 800 ta'e beezik saalarii isaatirraa allowaansii sanirraa maal hir'isna jechuudha? 800 hir'isna. Fakkeenya 1,000 yoo ta'e 1,000 hir'isuu 800 1,000 yoo ta'e 1,000 irraa 800 200 suni taaksii taate waan ta'eef jechuudha. Kanaaf house allowaansii position allowaansii hir'isuu 800 yoo kana hin ta'in irraa hin citu duwwaadha jechuudha. Vaaliyuun isaa yoo foolsi ta'e irraa hin citu jechuudha. Ida'uu ammas immoo house allowansiitti darbina. House allowaansii irra guddaa yookaan wal qixa 800 yoo ta'e house allowaansii san hir'isuu 800 yoo kanaa gadi ta'e immoo irraa hin citu jechuudha. Ida'uu ootiin dirqamaayyuu irraa ni cita waan ta'eef konstaantidha. Ootii sana ida'uu goona jechuudha. Kanaaf foormulaa kana sirriitti adda fo'achuudha jechuudha duraan dursee. Maaliif taaksebul inkaamii yeroo jennu allowaansiin 800 ol yoo ta'e taaksabilidha waan jenneef foormulaa kana kireet goonee taaksebul inkaamii keenya haala kanaan adda baafannaa jechuudha. San booda kiiboordirraa intar akkuma giroos saalarii hojjenne sana asirratti mallattoo ida'uun kun erga nu dhufee diraag inda dirooppidha goona jechuudha. Diraag goonee hojjetaa hundaaf appilaayi ta'a jechuudha. Inni biraa taaksiidha. Taaksii akkuma isin beektani taaksii yeroo jennu Itoophiyaan taaksii reetiin ni jira waan ta'eef taaksii reetii sanirra foormulaa sana asirratti appilaayi gochuudha jechuudha nuti. Itoophiyaan taaksii reetiin keenya kan akka biyya keenyatti taa'ee jiru hojjetaan tokko beezik saalariin isaa 600 gadi yoo ta'e taaksiin hin qabu jechuudha. Nan taaksabiliidha. Taaksii sana hin dhiisna jechuudha. Yoo 600 fi 1,000 fi 50 gadi ta'e parsantii meeqatirraa citaa kan jedhu jira. Kanaaf isa akkuma amma ilaalaa jirtan beezik saalariin irra xiqqaa yookaan wal qixa 600 yoo ta'e duwwaadha jechuudha. Irraa hin citu jechuudha. Yoo beezik saalariin keenya irra xiqqaa yookaan wal qixxaa 1,650 ta'e beezik saalarii sana baay'isuu parsantii 10 hir'isuu birrii 60 kan jedhu Itoophiyaan taaksii reetiidhaan murtaa'ee kan jirudha jechuudha. Isa foormulaa asitti ilaaltan kana eessarratti barreessina taaks kan jedhu kanarratti hojjetaa tokkoof erga hojjenne hojjetaa hundumaaf appilaayi goona jechuudha asirratti. Isa kana yoon jedhu akkuma dura jedhe aktiif seelii kanarratti mallattoo wal qixxaa erga barreessinee booddee if beezik saalariin keenya irra xiqqaa yookaan wal qixxaa 600 yoo ta'e nan taaksabilidha. Taaksiin duwwaadha irra hin citu jechuudha hojjetaa sanirra. Yoommoo if jennee kooma erga goone if beezik saalariin keenya irra xiqqaa yookaan wal qixa 1,650 ta'e beezik saalarii baay'isuu parsantii 10 hir'isuu qarshii 60 koomaa. Yoommoo beezik saalariin keenya irra xiqqaa yookaan wal qixa 3,250 ta'e beezik saalarii sana baay'isuu parsantii 15 isarraa immoo qarshii 142.5 koomaa. Yoo beezik saalariin irra xiqqaa yookaan wal qixxaa 5,650 yoo ta'e beezik saalarii sana baay'isuu parsantii 20 isarraa immoo hir'isuu qarshii 301.5 yoommoo ammas koomaa jennee jechuudha. Yoommoo beezik saalariin irra xiqqaa yookaan wal qixa
7,800 ta'e beezik salarii baay'isuu parsantii 25tu cita. Hir'isuu qarshiin immoo 565. Kun Itoophiyaan taaksii reetii irratti hundaa'ee kan jirudha jechuudha. If beezik salariin keenya ammas immoo irra xiqqaa yookaan walqixa 1,900 ta'e taaksii reetiin keenya parsantii 30. Beezik salarii baay'isuu parsantii 30. Hir'isuu qarshiin 955 ta'a jechuudha. Yoo isaa ol ta'e immoo beezik salarii baay'isuu parsantii 35 hir'isuu 1,500. Kana foormulaa kana jechuun isa kanaa jechuudha. Isa Itoophiyaan taaksii reetii asitti teessisne kana if loojikaal teestiidhaan seelii tokkicharratti yookaan immoo hojjetaa tokkoof foormulaa kanaa fayyadamnee kireet goonaa jechuudha. Erga kireet goonee booddee akkuma taaksabiliin kaa'amee hojjenne sana intar jennaan jechuudha. Kana hojjetaa tolaan taaksii reetiin isaa 598.5 irraa didaakti ta'a jechuudha. Taaksiin mootummaadhaaf galu jechuudha. Inni biraa maalidhaa? As kan hojjetaa kana erga hojjennee booda hojjetaa hundumaaf appilaayi akka ta'uuf akkuma yeroo duraa ilaalle diraag goonaa jechuudha. Mallattoon ida'uu kun erga dhufee booda diraag goonee hundaaf appilaayi gochuudha. Inni kan biraa peeshiniidha. Yaa'u soorama parsantiin 7 yaa'u beekamaadha. Akka biyya keenyatti parsantiin 7 sana jechuun immoo beezik saalarii baay'isuu parsantii 7 bakka. Kuni hedduu nama rakkisu. Beezik saalarii baay'isuu 7% gaafa jennu inni foormulaan keenya irratti intar gaafa jennu ofumaa parsantii 7 sana beezik saalarii keenyarraa didaaktii godha jechuudha. Inni kan biraa azar didaakshinii jala wantootni jiranii waldaa liiqiif qusannoo jedha. Waldaan akka dhaabbata dhuunfaattis akka dhaabbata mootummaatitti akka isaan walii galaniitti maaltu jiraachuu danda'a? Beezik saalarii keenya irraa parsantiin ammanaa waldaa liiqiif qusannoof haa citu jedhanii hojjetaan fedhiidhaan waldaa san keessa jiru ofirraa mindaa isaatirraa akka citu yoo godhe mindaa isaa qulqulluu harkatti galu argachuuf foormulaawwan amma jennu kun didaakshinii amma jennu kun hundisaa galuutu irra jira waan ta'eef parsantii 5tu jira. Parsantii 5 sana baay'isnaaf jechuudha. Waldaa hojjettootaa fakkeenya yeroo baay'ee kun kan jiru dhaabbata dhuunfaa keessa waan ta'eef dhaabbata dhuunfaa kana keessatti hojjetaan parsantiin tokko waldaa hojjettootaatiif haa citu jedhanii yoo walii galtee taasisan namni miseensa yookaan hojjetaan miseensa waldaa kanaa ta'e mindaa kiyyarraa kun parsantiin tokko narraa citu jedhanii walii galtee godhan beezik saalarii sana baay'isuu parsantii 1 jennaan kanas liiqinis akkasuma. Liiqii yeroo jennu immoo fakkeenya dhaabbanni tokko hojjetaa isaatiif liiqii kan kennu yoo ta'e liiqii sana immoo turtiin inni itti liiqii sana deebisu murtaa'eera jira yoo ta'e isa sana asitti jirna. Fakkeenyaaf hojjetaadha beezik saalarii isaa ji'a tokkoon liqqeessa bahee ji'a tokkichaa sana haala kanaan asitti galchaa jechuudha. Akkuma birrii 500 fakkeenyaa asirratti 500 liqii qaba yoo ta'e 500 gargaarsaaf immoo parsantii 2 fakkeenyaaf ijaarsa lagaa Abbayyiif parsantii 2 narraa citu. Kanaaf gahee kiyya baachuun qaba jedhee hojjetaan suni yoo walii galtee godhe infoormeeshiniin kun guutamuutu irra jira jechuudha. Kanaaf haala kanaan erga infoormeeshinii jiru guunnee booda tootaal didaakshinii asitti maal ta'a? Kan waldaa liiqiif qusannoo ida'uu kan waldaa hojjettootaa ida'uu kan liqii inni qabu akkasuma kan gargaarsaaf irraa citu sun walitti tootaal didaakshinii jennee asirratti foormulaa ida'uutiin taa'ee jechuudha. Samiidha jechuudha ida'ama.
didaakshinii jechuudha. Dhumarratti as net pay kan jennu maalidha jennee taaksebil inkaamii, hir'isuu peenshinii, hir'isuu taaksii, hir'isuu tootaal didaakshinii. Asirratti amma dabil kilik gaafa goonu maal argaa ilaalaa jirra. Asirratti H6 kan jennu taaksebil inkaamii hir'isuu, I6 jechaan immoo kana taaksii hir'isuu, peenshinii J6 jecha hir'isuu asitti tootaal didaakshinii O6 dha jechuudha. Kanaaf hojjetaa tolaarraa didaakshinii, peenshinii, taaksebil inkaamii hundasaa erga baasnee booda qarshii qulqulluun harka isaatti galu qarshii 3,376.5 net pay isaa ta'a jechuudha. Isuma asitti hojjenne kana hojjetaa hundaaf appilaayi harka qabu diraag inda dirooppii goonee hojjetaa 100 yoo qabaanne hojjetaa 100 diraag goonee appilaayi irratti goonaa kan jedhudha jechuudha. Akkuma dura jedhe kun signeechariidha. Erga peerool shiitii kana qopheessinee booda hojjetaadhaaf gaafa kenninu kaashii irratti mallatteessaniitu akka fudhataniif jechuudha. Inni kan biraa asirratti kan jiru peerool siistemii gaafa qopheessinu inni nama qopheessee guyyaa inni itti qophaa'ee mallattoon isaa jiraachuu qaba. Namni peerool shiitii kana immoo cheek godhu jiraachuu qaba waan ta'eef asirratti cheekni baay'ee guyyaa inni cheekitti ta'e mallattoon isaa. Namni peerool siistemii kun sirriidha sirrii miti jedhee immoo asumatti appruuvdi godhu jiraachuu barbaachisaadha waan ta'eef asirratti appruuvdi baay'ee kan jedhu guyyaa isaa signeecharii isaa kun immoo peed baay'ee kan jedhu jira. Peed baay'een immoo namicha mindaa hojjettootaa kana kaffale guyyaatti kaffalee fi mallattoon isaa ni barbaachisa. Kanaaf beezikaalii peerool siistemii gaafa dizaayin goonu wantoonni amma isinitti argisiise kun beezikiidha. Waan ta'aniif beezikiiwwan kun peerool siistemii irraa hafuu hin qabanii. Wantoonni itti daddabalamillee jiraachuu ni malu waan ta'eef isin kanarraa waan tokko ni hubattanii namni kamiyyuu peerool siistemiin akkamitti akka hojjetu salphaatti adda ni ba'ata kan jedhurraa ka'een viidiyoo kanas ni qopheessee waan nu hordoftaniif waan na turtaniif hedduu galatoomaa. Viidiyoo biraatiin haga wal arginutti nagaan nuuf turaa. Ciao.